Akkam jirtu hordoftoota Scholar Tube baga irra deebiidhaan gara Scholar Tube'itti dhuftanii haarawaa yoo taatan viidiyoo kana ilaaluudhaan dura subscribe gootanii viidiyoo kana akka ilaaltan jechaa ta'u har'a qabadhee kan siniif dhufe afaan Oromoo dubbisuudhaaf wanti sirriitti beekuu qabdan kana yoo hin beekne immoo afaan Oromoo gonkumaa dubbisuu akka hin dandeenye dhugaadhaan sinitti hima. Kanaafuu afaan Oromoo dubbisuudhaaf kana sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Innis sagaleedha. Afaan Oromoo keessatti sagalee adda addaatu jiru, garagaraatu jiru. Garuu har'a kan ilaallu sagalee qubeen dubbachiistu qubee dubbifamaa waliin taasisuudhaan uumtuu fi akkasumas sagaleen qubeen dubbachiistuun qubee dachaa waliin taasistee uumtu kan ilaallu ta'a. Kana beektanii jennaan immoo barreessuun akkasumas dubbisuun isiniif salphaa ta'a jechuudha. Garuu jalqaba kan ilaallu sagalee dubbachiistuuti. Sababni isaatis sagalee dubbachiistuuti. Sagalee uumuu keessatti kan gahee guddaa taphatu waan ta'eef sagaleen dubbachiistuu akaakuu lamatu jiru. Isaanis sagalee dubbachiistuu gabaabaa fi sagalee dubbachiistuu dheeraa jedhamanii ilaalu. Addaan bahu sagaleen dubbachiistuu gabaabaan immoo isaan kanniinidha. Hoo dubbisnis immoo sagalee keenya otoo hin dheeressin a, e, i, o, u jenneetoo dubbisna jechuudha. Sagaleen itti aanu immoo sagalee dheeraadha. Sagaleen dheeraa fi sagaleen dheeraan dubbachiistuu fi sagaleen gabaabaan dubbachiistuu kan adda godhu tokkoffaa irratti yogguu dubbisnu dheeressinee dubbisna. Lammaffaa irratti immoo al takka fayyadamna ture sagalee gabaabaa irratti. Asirratti garuu sagalee dheeraa irratti lama fayyadamna jechuudha. Qubeewwan lama gooneef fayyadamna. Yogguu dubbisnus a, e, i, o, u jenna jechuudha. Sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa immoo wal biratti haala kanaan ilaaluu dandeenya. Kan karaa mirgaa jiru sagalee dheeraadha. Kan karaa bitaa jiru immoo sagalee gabaabaadha. Yogguu dubbisnus a, e, i, o, u jenneetoo haala kanaan dubbisna jechuudha. Inni itti aanu immoo sagaleen qubeen dubbachiistuun qubee dubbifamaa waliin ta'uun uumtudha. Kanaafuu ani asirratti viidiyoo kanarratti caa fi daadhaan akkamitti sagaleen qubeen dubbachiistuun qubee dubbifamaa waliin ta'uudhaan uumtu isinitti agarsiisa. Kanaafuu sagaleen gabaabaan qubeen dubbachiistuun qubee dubbifamaa caa waliin uumtu isaan kanneenidha. Hoo dubbisnus caa, cee, cii, coo, cuu. Caa, cee, cii, coo, cuu jenneetoo dubbisna jechuudha. Sagaleen dheeraan immoo sagalee gabaabaatirraa kan adda isa taasisu a lama fayyadamne jechuudha. Is, o, us lama fayyadamne akkasumas immoo yogguu dubbisnu dheeressinee dubbisna haala kanaan jechuudha. Caa, cee, cii, coo, cuu. Caa, cee, cii, coo, cuu. Sagaleen dheeraa fi gabaabaan immoo wal biratti kana fakkaata. Yogguu dubbisnus caa, caa, cee, cee, cii iddoo sana daatan jechuudha. Caa godhaatoo sana booda cii, coo, coo, cuu, cuu jennee haala sanaan dubbisna jechuudha. Sagaleen gabaabaan qubeen dubbachiistuun daa waliin uumtu immoo akkana fakkaata. Hubarraa akkana fakkaata jechuudha. Yogguu dubbisnu immoo da, de, di, do, du jenna. Sagaleen dheeraan immoo daa, dee, dii, doo, duu jennee dubbisna jechuudha. Sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaan wal biratti immoo kana fakkaata. Yogguu dubbisnus da, daa, de, dee, di, dii, do, doo, du, duu jenneetoo dubbisna jechuudha. Ani caa fi daadhaan isinii hojjedhe isin immoo bifa kanaan qubee kamiiniyyuu hojjechuu dandeessu jechuudha. Sagaleen inni itti aanu immoo sagalee qubeen dubbachiistuun qubee dachaa waliin ta'uun uumtudha. Kanaafuu ani immoo viidiyoo kanarratti kan isinitti agarsiisu caa fi akkamitti jaadhaan sagalee akkamitti akka uumtan jechuudha. Sagalee sanan isinitti agarsiisa. Isin immoo kaawwaniin ilaaluu dandeessu jechuudha. Sagaleen gabaabaan qubeen dubbachiistuun caa waliin uumtu kana fakkaatu. Gubarraa yogguu dubbisnu immoo caa, cee, cii, coo, cuu. Caa, cee, cii, coo, cuu jenneetoo dubbisna jechuudha.
Sagaleen dheeraan immoo yuu kana fakkaata. Yogguu dubbisnu immoo yuu cha, chee, chii, choo, chuu. Cha, chee, chii, choo, chuu. Sagalee dheeraa fi gabaabaan immoo wal biratti yogguu barraan akkana fakkaatu. Yogguu dubbisnu immoo cha, chaa, chee, chee, chii, chii, choo, choo, chuu, chuu jennee haala kanaan dubbisna jechuudha. Kan itti aanu immoo sagalee gabaabaas dubbachiistuun zhaa waliin taatee uumtudha. Yogguu barraa'u kana fakkaata. Yogguu dubbisnu immoo zhaa, zhee, zhii, zhoo, zhuu. Zhaa, zhee, zhii, zhoo, zhuu jennee dubbisna jechuudha. Sagaleen dheeraan immoo sagalee gabaabaarraa adda kan taasisu a fi e, i, o, u lama fayyadamuudha. Yogguu dubbisnus zhaa, zhee, zhii, zhoo, zhuu. Zhaa, zhee, zhii, zhoo, zhuu jennee dubbisna jechuudha. Sagaleen gabaabaa fi dheeraan immoo wal biratti haala kana fakkaata. Yogguu dubbifamu immoo zhaa, zhaa, zhee, zhee, zhii, zhii, zhoo, zhoo, zhuu, zhuu jettanii dubbistu jechuudha. Viidiyoon har'aaf qabadhe kanuma fakkaata ture. Viidiyoocha yoo jaalattan laayik godhaa. Yaada yoo qabaattan immoo koomentiidhaan nuuf barreessaa. Chaanaalichaaf haaraa yoo taatan immoo sabiskiraayib godhuu keessan akka hin irraanfanne. Viidiyoo biraatiin immoo hamma wal agarrutti nagaan ta'a.